1.3.2 isotopes in the atomic mass. Isotope jechuun maal jechuudha? Akkasumas atomic massiin maal jechuudha isa jedhu ilaalu. The simplest atoms are those of hydrogen. Atomiin salphaa ta'e kamaaliiti? Kan hydrogeniiti. Each hydrogen atom contains one proton only. Hydrogeniin kun maal qabaa? Protonii tokko qofa qabaata jechuudha. Kanaafuu inni elementii jalqabaa ta'uu danda'a. Elementii yeroo jalqaba irratti periodic table irratti ilaaltan elementiin jalqabaa isa sanii waan ta'eef maaliif waan tokko ta'eef proton nambariin isaa tokko waan ta'eef kuniin itti aanee dhufa waan ta'eef inni kan jalqabaati jechuudha. Simplest is ta'e salphaan. However, hydrogen atoms contain different number of neutrons. Garuu immoo hydrogeniin kun maal qabaa? Neutronsii garaagaraa qabaa jechuudha. Lakkoofsa neutroonii garaagaraa qaba. Garuu immoo protonii tokkuma qofa qaba. Wal fakkaataadha jechuudha. Kanaafuu maal jechuu dandeenya asirraa kaanee lakkoofsi hangaa isaatis garaagaraa jechuudha. Maaliif lakkoofsa hangaa jechuun protonii fi neutroonii walitti hidhaana waan ta'eef garuu immoo protoniin wal fakkaataa ta'ee neutroonii yoo kan gargar ta'u taate lakkoofsi sun gargar ta'a jechuudha. Sababa saniif isaan kanneen isotopii qabaachuu danda'a jechuudha inni kun hydrogenii. Three types of hydrogens atoms are now. Atomiin hydrogenii kun meeqa beekama? Sadiitu beekamaadha. Sadiitu beekama. Sadan kunniin isaan kanneen isotopii jennaan jechuudha. The most common type of hydrogen is protium. Kan baay'ee koomanii ta'e isaan kanneen keessaa hydrogenii kana keessaa kan baay'ee beekamaa ta'e protiumidha jechuudha. Kan kooman ta'e protiumidha. Innis it count for 99.985% of the hydrogen atoms found on the earth. Protiumiin kun baay'ee guddaadha jechuudha. Hammi isaa baay'ee guddaadha. Parsantii dhibba keessaa 99.985 hydrogenii lafarratti argaman keessaa jechuudha protiumii. Kanaafuu inni kun guddaan isa kanaa jechuudha protiumidha. The nucleus of protium atoms consists of one proton only. Inni kunis kan protiumii kanaa nucleusiin isaa protonii tokko qofa of keessaa qaba jechuudha. And it has one electron moving around it. Akkasumas elektiroonii takka qofa qaba jechuudha kan naannoo isaarra naanna'aa jirtu. The second form of hydrogen atoms is called deuterium. Kan lammaffaa immoo deuterium jedhamee waamama. Kanaafuu isotopiin lammaffaan deuteriumidha jechuudha kan hydrogenii. Tokkoffaan protiumidha, lammaffaan deuteriumidha. Which accounts for 0.015% of the Earth's hydrogen atoms. Inni kun ammoo hammi isaa yoo kan ilaallu taate hydrogenii lafarratti argaman keessaa parsantiidha yoo dhibba keessaa yoo kan ilaallu taate 0.015 baay'ee xiqqaadha jechuudha. Inni kun baay'ee xiqqaadha. Kan jalqabaa 99.985 kan lammaffaa immoo 0.015 jechuudha. Baay'ee xiqqaadha yoo kan ilaallu taate. Each deuterium atom has a nucleus containing nucleus akkamii qaba? Kan protonii tokko one proton and one neutron. Protonii tokkoo fi neutronii tokko kan of keessaa qabu qabaachuudha deuteriumiin kun. The third form of hydrogen atom is known as tritium. Sadaffaan ammoo maal jedhamee waamama? Tritium jedhama. Inni kun isotopii sadaffaadha. And it is radioactive. Inni ammoo radioactiveidha jechuudha. It exists in very small amount in nature. Inni kun ammoo uumama keessatti hangamiin argama? Baay'ee xiqqaadha. Small baay'ee xiqqaa ta'een small number isaa amount isaa hammi isaa baay'ee xiqqaadha jechuudha. Kan tokkoffaa fi kan lammaffaa caala inni sadaffaa kun baay'ee xiqqaadha. Radioactive waan ta'eef. Radioactiveidha inni kun artificialidha jechuudha namaaf hojjetame. It exists but it can be prepared artificially. Akkasumas inni kun maal ta'uu danda'a? Namaan artificialidhaan prepare ta'uu danda'a jechuudha akka artificialitti. Kan uumamaa osoo hin ta'in akka artificialittis qophaa'uu danda'a. Each tritium atoms contains one proton and two neutrons. Inni kun ammoo protonii tokkoo fi neutronii tokko lama of keessaa qaba jechuudha. Protonii tokkoo fi neutronii lama of keessaa qaba. Akkuma argaa jirru kan tritiumiin kun neutronii lama of keessaa qaba. Kanaafuu mass nambarii isaa meeqa ta'a? Lama eda'uu tokkooti jechuudha. Protonii tokkoo fi neutronii lamatti. Yeroo walitti idaanu sadii ta'a. Kan lammaffaa immoo deuteriumiin protonii tokkoo fi neutronii
tokko qaba. Kanaafuu meeqa ta'a? Lama ta'a jechuudha. Inni jalqabaa immoo niwutiroonii hin qabu, pirootoonii tokko. Kanaafuu maas nambariin isaa tokko ta'a. Haala saniin isa kana adda baafachuu dandeenya jechuudha. Protium, deuterium and tritium are 3 isotopes of hydrogen. Kanaafuu isaan sadan kunniin maalidha? Isotopii hydrogen. Isotopes are the atoms of the same element that have the same atomic number but different mass number. Isotope jechuun atomii elementii wal fakkaata ta'e, elementii tokko ta'e, fakkeenyaaf hydrogenii yoo jenne kama hydrogenii ta'e jechuudha. That have the same atomic number. Lakkoofsi atomii isaanii meeqa wal qixaa jechuudha, wal fakkaataadha. Garuu ammoo mass numberii isaa lakkoofsi hanga garagaraa jechuudha. Kan akkana kan maal jennaani? Isotope jennaan jechuudha, akka hydrogenii amma ilaalee gaanti. The isotopes of a particular element have the same number of protons and electrons but different number of neutrons. Isotopin particular elementii wayii kan elementii tokko jechuudha, particular kan ta'e wayii have same number of protons. Protonin lakkoofsi protonii isaa maalidha? The same dha jechuudha, wal fakkaataadha. And electrons akkasumas electronii isaanis wal fakkaataadha jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf kan hydrogenii amma ilaallee lakkoofsi protonii isaa hundinuu tokko tokko wal qixa jechuudha. Akkasumas electronii isaaniitis tokkuma tokko ta'a jechuudha, wal qixa. But different number of neutrons. Garuu ammoo lakkoofsi neutronii isaa garagaraa jechuudha. Isotopes of an element may occur naturally or they may be made in a laboratory artificial isotopes. Isotopin elementii tokko haala kamiin argamuu danda'a? Naturally, uumamaan argamuu danda'a yookiin ammoo laaboraatoorii keessatti oomishamuu danda'a jechuudha. Artificial isotope jedhama inni sun kan laaboraatoorii keessatti oomishamu kun. Since isotopes have the same number of protons and electrons, isotopin waan protonii fi electronii wal fakkaata ta'e waan qabuuf, wal qixa ta'e waan qabuuf, they have the same chemical properties. Chemical property isaa, amalli keemikaalaa isaa maalidha? The same dha jechuudha, tokkuma. Designating isotopes. Isotopii kana haala kamiin design goonee haala kamiin beekuu dandeenya? Isotopes are usually identified by specifying their mass number. Isotopii kana kan adda baasuu dandeenyu maal irra hundaa'uudhaan? Mass number isaanii irratti hundaa'uudhaan. There are two methods for specifying isotopes. Isotopii kana specify gochuudhaaf meetadii lamatu jira jechuudha. Meetadiiwwan maloota lama fayyadamna. In the first method, meetadii jalqabaa keessatti the mass number is written with a hyphen after name of the element. Meetadii jalqabaa kana keessatti mass numberiin haala kamiin barreeffama? Hyphanii fayyadamuudhaan maqaa elementii sanii erga barreessine booda hyphanii fayyadamnee maal goona? Lakkoofsa hangaa isaa barreessina. Karaa tokko isa kanaan design gochuu dandeenya jechuudha, haala kanaan barreessuu dandeenya. Inni lammaffaan ammoo tritium. For example, is written as, mee fakkeenyaaf isa kana haala kamiin barreessuu dandeenya? Tritium kana haala kamiin barreessuu dandeenya? Mala tokkoffaa kana fayyadamuudhaan. Tritium jechuun kan maal jennee jirra? Mass numberii isaa 3 kan ta'e jennee jirra jechuudha, akka jalqaba irratti ilaalle. Maaliif pirootoonii tokko qaba, niwutiroonii 2 qaba. Lakkoofsa hangaa isaa meeqa ta'a? Pirootoonii eda'u niwutiroonii waan ta'eef tokko eda'u 2ti. Kanaafuu 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan barreessuu dandeenya. Hyphanii fayyadamnee jirra. Hyphanii jechuun mallattoo nuti tuqaa fakkaattu asii fayyadamne tana. We will refer to this method as hyphen notation. Meetadii kana maal jennee waamna? Hyphen notation jennee waamna jechuudha. The second method for designating an isotope is by indicating its isotopic nuclear composition. Meetadii lammaffaan ammoo kan isotopii kan ittiin barreessuu dandeenyu maal gochuudhaan? Nuclear composition isaa, haala ittiin taa'umsa isaa, haala ittiin barreeffama isaa adda baasuudhaan barreessuu dandeenya jechuudha. For example, isa kana tritium kana kan hydrogenii 3 kana barreessuudhaaf haala kamiin barreessina? Haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Gubbarratti maal barreessina? 3 kana barreessina. 3 kun waan mass numberii taateef, tokko ammoo pirootooniidha yookiin ammoo pirootoonii fi atomic numberii wal qixa. Kanaafuu maal jechuu dandeenya? Z jechuu dandeenya jechuudha. Malli lammaffaan kanaafuu haala kanaan barreessuudha. Inni jalqabaa ammoo
hyphen notation isa kana mal lammaffaan ammoo isa kanaan barreessuudha jechuudha. Nuclear composition isin jennuun. The following tables illustrates this designating of isotopes for hydrogen in the helium. Gabatee kana keessatti mi'a ilaallu maal illustrate godha inni kun haala kamiin akka isotopii hydrogenii fi heliumii itti barreessinu nuuf ibsaa jechuudha. Akkuma argaa jirru isaan kunniin isotopiidha. Hydrogenii lama, hydrogenii sadii. Isaan kunniin isotopii maaliiti? Kan hydrogenii jechuudha. Sadiin kunniin lamaan ammoo isotopii heliumiiti. Kanaafuu haala kamiin barreessuu dandeenya? Nuclear symboliin isaa haala kanaan bakka bu'aa jechuudha. Akkuma argaa jirtan sadan kunniin amma jala yoo kan ilaallu taate lakkoofsi jala isaatti barreeffamee jiru kun tokko tokko jechuudha. Sadan kunniin. Kanaafuu isaan kunniin maal isaaniitti wal qixaa atomic numberiin isaanii wal qixa ta'ee jira. Kan gubbaatti barreeffame immoo 1 2 3 jedhee jira. Kanaafuu maal isaatti gargara? Mass numberiin isaa gargara. Kanaafuu isaan kanniin isotopii jennaan. Number of protons. Protonii yoo kan ilaallu taate bakka marattu tokko tokko kan jalatti barreeffame kana waan ta'eef number of electrons tokko tokko jechuudha wal fakkaataadha. Number of neutrons ammoo maal goona? Kan gubbaa irraa kan jalaa hir'isaa deemna. Mass numberii irraa atomic numberii hir'isna waan ta'eef tokko hir'isuu tokko jalqaba irratti tokko hir'isuu tokko zeeroodha. Lama hir'isuu tokko sadii hir'isuu tokko lama jechuudha. Kanaafuu haala kanaan neutronsii isaa garagara ta'e. Isotopii neutronsii isaa garagara. Garuu ammoo pirootonii isaa wal qixaa jechuudha. Lakkoofsi atamii isaa ammoo tokko tokko pirootoniidha wal qixaa. Inni kunis kunis yoo kan ilaallu taate jechuun mass numberiidha waan ta'eef garagara jechuudha. Akkuma ilaalaa jirru tokko lama sadii jedhee itti fufee kanaafuu haala saniin kan lammaffaatis adda baasuu dandeenya jechuudha. Kan heliumiitis haaluma saniin barreeffamee jira. Haala saniin ilaaltanii adda baasuu dandeettan. Exercise 1.5 maal jedha? Write the nuclear symbol for carbon 3 in the carbon 12. Isa kana barreessedha. Kaarbonii lakkoofsi atamii isaa 6. Kanaafuu kaarbonii barreessina. Kan jalqabaa irratti 13 gubbaa irratti kan barreessinu 13 kan jalatti barreessinu ammoo 6 kan lammaffaatis ammoo kaarbonii barreessinee ammas 12 gubbaatti barreessinee jalatti ammoo 6 barreessinaa jechuudha. Haala sanii ibsuu dandeenya. The three atoms of element X, Y and Z are represent as haala kanaan yoo kan bakka bu'u taate determine the number of protons, electrons and neutrons. Maal determine godheedha? Yoo haala kanaan kan nuuf kennamu taate inni kun akka elementii wayiitti yoo kan nuuf kennamu taate pirootonii isaa, elektiroonii akkasumas niwutiroonii isaa adda baasee jechuudha. In the neutral atom indicated. Isaan kunniin hundinuu maalidha? Niwutiraalidha jechuudha. Niwutiraal atamiidha. Chaarjii ofirraa hin qaban. Jalqaba irratti mee wanti isin hubachuu qabdan isaan kanniiniin isotopii jechuu hin dandeenya. Haala kanaan isa nuuf kenname elementii wayii isotopii jechuu dandeenya. Hin dandeenyu. Maaliif gubbaan isaa akkuma arginu garagara ta'ee jira. Garuu ammoo isoo kunniin hundi isaaniitu 11 ta'e kan jalatti barreeffamu kun hundi isaatu isoo 11 ta'e isotopii jechuu dandeenya. Garuu ammoo isaan kunniin 11, 13, 15 jedheera. Kanaafuu isotopii ta'uu hin danda'an jechuudha. Kanaafuu haala kamiin isaan kanniin pirootonii isaa adda baasuudhaaf lakkoofsi jalatti barreeffame kan jalqabaatiif X'dhaaf pirootonii fi elektiroonii isaatis 11 ta'a jechuudha. Kan Y'dhaaf ammoo 13 ta'a elektiroonii fi pirootonii. Z'dhaaf ammoo pirootonii fi elektiroonii isaa 15 ta'a jechuudha. Niwutiroonii isaa ammoo maal goona? Kan gubbaarraa kan jalaa hir'isuudhaan argachuu dandeenya jechuudha. Haala sanii hir'isanii ilaaluu dandeettanii. Relative atomic mass inni jennuun maal jechuudha? Actual masses of atoms measured in grams are very small. Actual massiin elementii tokko atamii tokko maalidhaan safaraman? Giraamiidhaan safaramaa jechuudha. Akkasumas inni kun maalidha? Baay'ee xiqqaadha jechuudha. Baay'ee xiqqaadha. An atom of oxygen 1/6 for example isa kana kan oksijiinii kana beekuudhaaf atamiin isaa jechuudha has mass of massiin isaa meeqa isa kan ta'a jechuudha actual massiin isaa. Kanaafuu inni kun baay'ee xiqqaadha. For most chemical calculations it is more convenient to use relative atomic mass. Relative atomic mass kana fayyadamuudhaaf maaltu baay'ee barbaachisaadha? Chemical calculationiidhaaf inni kun atomic relative mass kana fayyadamuun baay'ee mijataadha jechuudha. Convenientidha. In order to set up a relative scale of atomic mass, one atom has been arbitrarily chosen as a standard and assigned a relative mass value. Relative scale kana relative atomii kana atomic mass kana beekuudhaaf maal fayyadamuu qabna? Atomii wayii arbitrarily
chosen as in standard isa tokko dhaabbataa goonee fudhachuu qabna jechuudha. Elementiiwwan jiran keessaa san booda haala saniin relative mass isaa barbaaduu dandeenya jechuudha. The mass of all other atoms are expressed in terms of this definition standard. Maasiin atamii kamiituu maaliin ibsamuu danda'a? Definitionii defined standard termii kana keessatti kan nuti standard goonee dhaabbataa goonee fudhannee kanaan ibsamaa jechuudha. The standard used by scientists to determine units of atomic mass is the carbon 12. The carbon 12 atom. Standardiin kun kanaafuu elementiin akka standardiitti fudhatamee saayintistiidhaan kamiidha? Atomic mass is kaarboonii 12 kanatu fudhatamaa jechuudha. Kaarboonii 12 kan akka standardiitti goone isa irraa kaanee kan hunda isaatu kan elementiiwwan hafanii hundayyuu maal godhuu dandeenya? Safaruu dandeenya jechuudha. It has been arbitrarily assigned a mass of exactly 12 atomic mass units. Maasiin isaa haala kamiin ibsamaa isa kana 12 jechuudha. Or 12 AMU haala saniinis ibsuu dandeenya. Atomic mass unit jechuudha. AMU kun one atomic mass unit or one AMU is exactly 1 over 12. Unitiin tokko standard unitiin tokko AMU kun jechuudha. Atomic mass unitiin tokko maali wal qixa? 1 over 12 dha wal qixa jechuudha. 1 over 12 dha wal qixa. The mass of a carbon 12 atoms or haala kanaan giraamii meeqa ta'a inni kun kana ta'a jechuudha 1 over 12 kun. The atomic mass of any atom is determined by the comparing it with the mass of the carbon 12. Kanaafuu maasii elementii biraa barbaaduudhaaf carbon 12 kanaan 1 over 12 kanaan compare goonee ilaallaa jechuudha. The hydrogen kan hydrogen tokkoon fakkeenyaaf atom has atomic mass of about 1 over 12 kana qabaata jechuudha. Of that of carbon atoms. Kan hydrogen tokko ammoo meeqa ta'a? 1 over 112 kan ta'a jechuudha. Or about 1 AMU. 1 over 12 kan ammoo 1 AMU jennee atomic mass unit jechuudha. AMU tun isa haala saniin ibsuu dandeenya jechuudha. The precise value of the atomic mass of the hydrogen one atom is 1.007 AMU. Kanaafuu maasiin hydrogenii tokko meeqa? 1.007 AMU kan ta'a jechuudha. An oxygen 16. Kana jechuun maal jechuudha? Kan hydrogenii tokko waan ta'eef maal goona? Tokko baay'isu tokko irra 12 kanaan baay'isnee haala saniin argannaa jechuudha. Kan biraa ammoo kan nuti argachuu dandeenyu fakkeenyaaf kan oksijiinii. Kan oksijiinii yeroo barbaadnu ammoo 16 baay'isu tokko irra 12 jennaani san booda 4 over 3 dha jechuudha inni kun yeroo salphisnutti. Kanaafuu inni kun ammoo meeqa ta'a? 4 over 3 mass of carbon sanii ta'a jechuudha. Mass of carbon 12 kana meeqan baay'isna? 4 irra 3tiin baay'isnee argannaa jechuudha kan oksijiinii. Careful measurements show the atomic mass of oxygen 12 to be kanaafu measurementiin kan oksijiinii kana meeqa jedhamee tilmaamama yeroo hojjetametti 15.994 AMU kan ta'a jedhamee tilmaamama jechuudha. The mass of a magnesium 24 kan magnesium 24 ammoo haala kamiin argama? 24 baay'isu tokko irra 12 jechuudha. Kanaafuu tokko irra 12 jechuun yeroo 24 hin baay'isnu 24 irra 12 jechuudha. 24 yeroo 12 jechuun ammoo meeqa ta'a? 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu kan magnesiumii 24 kun ammoo slightly less than twice than carbon 12 atoms. Kanaafuu inni kun ammoo twice carbon 12 atomii kana gadi ta'a jechuudha. Its atomic mass is 23.985 AMU. Isa kan ta'a jechuudha yeroo baay'isutti. San booda inni kun gara meeqaatti approximate ta'a? Gara 24tti approximate ta'uu danda'a jechuudha. Haala kanaan argachuu dandeenya. As the masses of a subatomic particles can also be expressed on the atomic mass scale. Maasiin subatomic particle tokko haala kamiin argamuu danda'a? Expressed on the atomic mass scale dhaanis argamuu danda'a jechuudha. The mass of an electron is 0.0005 486 AMU.
kan elektiroonii maasiin isaa meeqa ta'a? Isa kana ta'a. That of the protons is kan prootonii ammoo AMU kana ta'a. Kan neutronitis isa kana ta'a jechuudha. AMU kana ta'a. Note that the protons in the protons masses are close to 1 AMU but not equal to 1 AMU. Kan neutronitii fi kan prootonii kun maasii isaanii gara meeqaatti approximate ta'a gara tokkootti jechuudha. Garuu ammoo exactly wal qixaa miti jechuudha. AMU kanaan wal qixachuu hin dandeenyu garuu ammoo isatti dhiyaata jechuudha tokkotti. You have learned that the mass of number is the total number of protons in the neutrons in the nucleus of an atom. Mass number maal jennee barannee jirra? Eda'ama protonitii fi kan neutroni jennee jirra kan nucleus keessatti argamu. You can now see that the mass number and the relative atomic mass of a given nucleus are quite close to each other. Kanaaf ammaa dubbachuu dandeenya mass numberii fi relative atomic massiin kan nucleusii kenname tokko quite close to each other walitti dhiyaatanii jennee yaaduu dandeenya jechuudha. They are not identical because the proton and the neutrons mass divide slightly from 1 AMU. Garuu isaan kunniin wal fakkaata jechuu hin dandeenyu jechuudha guutumaan guutu. Sababa maaliitiif? Sababa prootonii fi neutroniin kun garagara ta'aniif tokko irraa waan garagara ta'aniif kallattiimaan tokko ta'uu hin danda'anii sababa saniif waan gargar ta'aniif isaan kunniinis identical jechuu hin dandeenyu jechuudha. Average atomic masses of elements. Average atomic mass ammoo haala kamiin barbaanna. Most elements occurs naturally as mixtures of isotopes. Elementiin hedduun isaanii kan isaanitti argaman uumamaan akka maalitti akka isotopii mixture ta'etti walitti makama ta'etti argaman jechuudha. As shown in the example in table 1.3 akkuma 1.3 kana keessatti ibsamee ga'anii ilaalla. The percentage of each isotope in the naturally occurring element is nearly always the same. Percentagein isotopii naturally ta'anii kan uumamaan jiraniin occurring element is kan elementii keessatti argamanii kun nearly always the same. Maal ta'anii yeroo hunda walitti dhiyaatan jechuudha akka tokkotti akka wal fakkaataatti. No matter where the element is found. Garuu ammoo elementiin sun bakka barbaadetti yoo kan argamu taate homaa hin rakkisu jechuudha. The percentage at which each isotope of an element occurs in nature is taken into account when calculating the average atomic mass of the element. Percentagein kan isotopiin elementii kun nature keessatti uumama keessatti ittiin argamu kun taken into account when calculating the average atomic mass. Yeroo average atomic mass kana barbaadnutti isotopiiwwan jiran keessaa kan fudhanna kan uumamaan jiran kana fudhanna jechuudha. Kan uumamaan jiran fudhanna malee artificial hin fudhannu. Average atomic mass is a weighted average of the atomic masses of the naturally occurring isotopes of an element. Average atomic mass kun average atomic mass maalitiin naturally occurring isotopes of an element. Isotopii kan uumamaan argamanii naturalidhaanis argamuu danda'anii akkasumas artificialiin argamuu danda'an jennee jira isotopiin. Kanaafuu kan isaan lamaan kana keessaa kan fudhanna kan naturaliin argaman qofa fudhannee average isaanii barbaaduudhaan average atomic mass hojjenna jechuudha. Haaluma argaa jirtan gabatee kana keessatti kennamee jira. Since kan hydrogenii jalqaba lammaa jennee jirra. Kan hydrogenii 3 jennee jirra isotopiin. Isaan keessaa tritiyeemiin ammoo maal jennee jirra? Tritiyeemiin kan artificialidha jennee jirra jechuudha. Radioactive inni kun sababa saniif inni kun keessaa fi kan meeqa qofa barbaadna kan lamaan kanniini qofa lakkoofsota kanniin haala kamiin hojjechuu dandeenya average isaanii barbaaduudhaaf average atomic mass barbaaduudhaaf kanaan baay'isnee sanboota ammoo kanniin lamaanis waliin baay'isnee maal goona walitti hidhaanee dhibbaaf irraa jechuudha. Yeroo san deebinee isa kan argachuu dandeenya. Kan oksijiinii ammoo isaan sadan kanniini sadanuu maalidha? Uumamaan warra argamanidha jechuudha. Kanaafuu kanaan baay'isnee eda'uu jennaani baay'isuu kana lamaa waliin baay'isna ammallee eda'uu kanniin itti waliin baay'isnee itti hidhaanee yeroo dhibbaaf irru isa kan argachuu dandeenya jechuudha. Since tritium is radioactive and exists in a very small amount in nature, it is not included the calculation atomic mass of hydrogen.
Sababa kanaaf tiritiyeemiin raadiyoo-aktiivii waan ta'eef inni kun artifishaalii waan ta'eef maalidha? Akkasumas hammi isaa baay'ee xiqqaa waan ta'eef neecharii keessatti yoo madaalamu sababa saniif atamik maasii keessatti maal hin ta'u atamik mass of hydrogen keessatti hin dabalamu jechuudha. The average atomic mass of an element is calculated by summing up the product of relative atomic mass and the percentage abundance of each isotope and dividing by 100. Average atomic mass haala kamiin argachuu dandeenya? Maal walitti idaana product relative atomic mass nuuf kenname fi percentage abundance sana walitti baay'isnee akkasumas deebinee ammoo hamma nuuf kenname isa walitti idaanee dhibbaaf irree argannaa jechuudha. Haala kanaan mee fakkeenyaan haa ilaallu. Kilooriinii yoo kan ilaallu taate has two isotopic composition nuun jedheera. Inni tokkoffaan abundance isaa percentage abundance isaa isa kana akkasumas maal nuuf kennee jira 35 nuuf kennee jira jechuudha. Mass number isaa 35 nuuf kennee jira. Lammaffaa ammoo 20% isa kana percentage abundance isa kan nuuf kennee jira. Akkasumas 37 nuuf kennee jira jechuudha. Kanaafuu maal goona average atomic mass kilooriinii kanaa barbaaduudhaaf kamiin baay'isna 75 kun kan 35 waan ta'eef kan kilooriinii 35 waan ta'eef 75.77 times 35 plus jennaan haala kanaan eda'uu jenneeni ammas 24.23 kan ammoo meeqaan baay'isna 37 baay'isnaa jechuudha. 37 baay'isnee dhibbaaf yeroo hirru 35.45 kana argachuu dandeenya jechuudha. Thus the average atomic mass of chlorine is 35.45 AMU. Kanaafuu isa kan ta'a jechuudha average atomic mass. Sadaffaa irratti ammoo calculate the average atomic mass of boron using the following data. Data kana fayyadamuudhaan barbaadiyedha. Kanaafuu lama nuuf kennee jira jechuudha. Kanaafuu kamiif kam nuuf kenne relative mass isaa nuuf kennee jira. Relative massiin nuuf kennamee jira. Garuu ammoo kanarratti relative mass waan nuuf hin kennaminiif maal fudhannee jirra? Relative mass yoo nuuf kenname relative mass fudhannaa, yoo nuuf hin kennamin garuu atomic mass fudhannaa jechuudha akka kilooriinii irra fudhanne kanatti. Kanarratti amma waan nuuf hin kennaminiif percent abundance isaa nuuf kennameera. Maal goona isa kana kanaan baay'isnee eda'uu jennaan. Kanas kanaan baay'isnee san booda meeqaaf irraa dhibbaaf irraa jechuudha. Haala kanaan kan jalqabaa kana 19.70 kanaan baay'isna eda'uu jennaani. Kan ammoo kanaan baay'isna akkuma argaa jirtanii san booda dhibbaaf yeroo hirru isa kana argannaa jechuudha. Haala kanaan average atomic mass biroomiinii argachuu dandeenya. Haala kanaan barnoota keenya kan guyyaa har'aa haala kanaan xumurree jirra. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Viidiyoo kana like yoo hin godhin kan taatan taate jalqaba irratti like godhuu hin irraanfatina. Akkasumas chaanala kanaaf yoo haaraa taatan subscribe godhuu hin irraanfatina isin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti